Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleewwan kiyya nagaa qabdu jirtu alhamdulillah. Arralee viidiyoo haaraa qabadhee isinii dhufee jira. Viidiyoon narraa ammoo mallattoolee yeroo ulfi keenya guddachaa deemu ji'a jaarraa yookaan ammoo ji'a afurirraa haga gara ji'a sagalii deemnutti mallattoolee akkam akkamii faan irratti agarsiisaa deema. Dhukkubbii garagaraa yeroo sanitti nutti dhagaamtu hoo maal gochuu qabna akkamitti bakka bira dabruu qabna ka jedhu wanta beekumsa kiyyarraa wanta tokko isinii qooda inshallah. Asirratti yaada keessanillee guddaa barbaada. Barumsi waa'ee ulfaa haadhummaa kun baay'atee natti fakkaata. Yoo ka isinitti baay'atee isin jibbisiisaa dhufu ta'ellee naafi maadhaa yoo ammoo akka asumaanitti isinii fufuu akka baruu barbaadanillee asumaanitti isinii fufa inshallah. Haga dhuma yeroo da'uu geennutti yeroo da'uudhaaf geennu akkamitti akka of qopheessuu qabnuu fi wayita deennee ulmaa keessa jirru ammoo akkamitti ilmoo keenya ta'ee haadhi ilmoo deette sunillee akkamitti akka of kunuunsitee bakka san bira dabruu qabdu keessattuu haadha ilmoo as dura deettee hin beekneefaa barumsa guddaa ta'a. Kanaaf yoo barumsi kun isin jaallachiise koomentii jalaan naaf barreessaa asumaanitti nu fufi jedhaadha. Beekumsa qaburraa isinii qooda inshallah waanuma beeknurraa wal barsiifna. Yoo kammoo gahee jira jettanillee ta'e asumarratti waa'ee kana asumarratti dhaabee gara barumsa biraatti achi dabarra inshallah. Kanaaf yaada keessan barbaada koomentii jalatti yaada qabdannaa barreessaa. Ammas like gochuu hin dagatina. Like hin gootanii maaliif likein birriin hin bitamu wayita viidiyoo laaltan yoo like tuqxan anallee like na jajjabeessa akkasin viidiyoo kiyya jaallattan na agarsiisa waan ta'eef kana caalaa akkan wanta isin fayyadutti yaadee isiniif qopheessu na godha waan ta'eef like gochuu hin dagatina. Likein saantimiin takkayyuutti hin baatu. Nifama gara barumsa keenyatti yoo achi dabarre haadhi takka yeroo isiin ji'a jaharraa achi dabartutti mallattoo garagaraatu itti dhagahama. Ji'a shaniirraa gadii fi haga ji'a shanirraa haga ji'a sagalitti mallattoon jiru garagara. Akkuma haadhaatiin mallattoon jirullee garagara garuu mallattoon ji'a shanii gadii fi ji'a shanirraa achi ji'a jaharraa haga ji'a sagalii jiru lamaan jidduun garagara. Mallattoo yeroo ji'a tokkorraa haga ji'a afur shanii jiru nyaata nama jibbisiisuu of jibbisiisuu lafti nama maruu wanta haqqisa faa amma nyaata nama deddeebisuu nama jibbisiisuu waan akkasiisanii akka hormooniin nama ilmoonii guddataa deemtuun bishaanirraa gara dhiigarraa gara foonii jijjiirama deemtuun hormooniin namaa kunillee jijjiirama qaamni namaa amalli namaa kunillee walumaa galatti jijjiiramaa deema. Ji'a shanirraa achi ammoo garaan kennallee guddataa deema. Akkuma jedhamu gaafa waan jedhamu biyyatti durii intala ulfoofte takkaani yaa intala ulfoofte ani sin himu jiini shani gadi baasee sin himini jedhama. Akkasii ji'a shanirraa achi ga'ee jennaanini garaallee mul'ataa deema. Ammallee dadhabbiin adda addaa dubartii garii faarratti miilli faa ta'uun faan dhufa. Akka ilmoon gadi baay'ataa dhuftuun miizaanni ilmoo sun gadi dhiibbata waan ta'eef dhaabbata yeroo dheeraa faa yoo ka dhaabbattu ta'ee miilli isii faa tahaa faa dhufa. Ammasi dugdii faan nama dhukkubaa akka malee dugdii faan nama dhukkubaa sanarraan ammasi singiggoo jedhama afaan keenyatti afaan biyya hunda keessatti Oromiyaa kee hunda keessatti akkas jedhamuun hin beeku. Qoma kana gubbaarra nama gubaa singiggoo jedhama nu biratti. Qoma kana faa gubbarratti nyaata isii yoo nyaatte gubuu faa akkas mallattoon akkasii faa irratti mul'ata. Nyaanni yoo isiin nyaattus hin daakkamuu fi akka barbaaddetti nyaati kun garaa keessa taa'ee faa dadhabsiisuu faa lafti faa maruun hirriiba faa akka barbaaddetti rafuu faa dadhabuu mallattoo akkasii mallattoo garagaraatu irratti argama. Ammasi gogiinsa garaa faatu irratti argamuun faa mala yeroo garii faa garaan goguun mala sammalellee harmi faan gugurdataa ammasi qacceen harmaa kuni gubbaarra hooksisuu faa qabaatuu faa akkas mallattoo akkasii irratti agarsiisa. Kanarratti of yaadadhe ani gaafa ilmoo kiyya tokkoffaa ulfaa'u jechuudha. Gaafa ji'a tokkorraa haga ilmoo san dahee ulmaa keessa jirutti ilmoo tiyya haga guddifadhetti iyyuu
Muudannu ajaa'ibaa kanarraan fanne qaba. Wanti tokko sombeene yotti seena waa hedduutu nama qunnamaa garuu barumsa irraa argatanii bira baanii taran alhamdulillah. Na yaadachiise. Akkasii harmi faan qaccee kana nama hoksisuu faan malaa gubaatii qoma kana kufaa gubbaarra nama gugguba. Suni wama jiru normaaliidha. Dubartii ulfaa ilmoo garaa qabdu takka irratti hin mul'ata. Garuu wanti suni akka hin barbaadamneen alatti yoo ka mul'atu ta'e fakkeenyaaf amma miilli faa qaamni fuulli nama iita'uun kuni garmalee iita'e yoo ka inni iitisaa suni garmalee ka iita'u ta'e ammas lafti faan baay'ee yoo ka namaan martu ta'e dhiigni faa yeroo garii dubartii faa dhiiga osuma isiin hin qabne iyyuu wayita ulfooftee jette dhukkuba dhiigaa kana faa godhatti sababa ilmoo sanirraa ka ka'e yeroo garii gaafa isiin deettee irraa baate dhiigi sunillee irraa baduun faan mala akkasii yoo ka dhiigni faan itti ka'u ta'e wanta dur hin beeyne garmalee yoo katti ka'u ta'e daftee mana yaalaa deemtee of laaluu qabdi. Dubartiin takka eega ulfoofte irraa kaatee doktora tokko godhachuu qabdi ka isii jala deemtee laaltu doktora gaafa ilmoo isiin baatterraa haga isiin deettee irraa baatutti ilmoo isii san jala deemtee cheekaappii gootu tokko godhachuu qabdi. Wanta addaa ka dur ofirratti hin beeyne yoo jiraatte daftee doktora isii san bira deemtee of laalchisuu qabdi jechuudha. Garuu mana keessatti wanta akka singiggoo qoma kanafaa nama gubuu garaa gogiinsa garaa kanafaa ka nyaati faan nama daakamuu didu kanneen mana keessatti xiqqoo tokko of yaaluudhaaf akka itti nama gargaaru nyaata qimamiin itti baay'ate amma mi'eessuudhaaf jennee mi'eessituu garagaraa qimamii garagaraa kana katti baay'ifnu kana yoo ka irraa xiqqeessinu ta'e ammas soogidda nyaatatti goonetti soogidda yoo ka irraa xiqqeessinu ta'e gubaa qomaa kana gogiinsa garaa nyaata daakamuu diduu wanta kana kanaafi nurraa hin balleessu garuu xiqqoo tokko nu gargaara nurraa wayyeessa. Ammas bishaan baay'ee dhuguu qabna. Bishaan nyaata keenya caalaa bishaan dhuguu qabna. Bishaan dubartii takkaaf yeroo isiin deettutti illee hedduu tokko gargaara. Bishaan baay'ee dhiiga baay'ee turraa baha. Ilmoo garaa keessa jirtuuf illee bishaan fayyaadha. Haadhaaf illee fayyaa waan ta'eef bishaan guddiftee dhuguu qabdi jechuudha. Miila iita'uuf ammoo yeroo raftutti yooma raftuyyuu ta'e yeroo teettutti miila isii akkana lafatti gadi rarraaftee taa'uu osoo hin taane miila isii kana xiqqoo tokko tiraasii faa jala keettee akkasitti lafarraa yoo ol qabdee faa tetteettu ta'e xiqqashuma tokko guddaa miti miila ol kaaftee jennaan samii keessa ol hin kaasina. Miila akkasitti xiqqoo tokko lafarraa ol kaaftee tiraasii jala keettee tiraasirratti godhattee yoo kateettu ta'e xiqqoo tokko dhukkubbii miilaa garagaraatii fi miila iita'e saniifillee hin gargaara. Ammas yeroo ciiftuu tiraasii wanta ispoonjii lallaafaa isaa garaa kana jala kaattee akka xiqqoo tokko ilmoo yoo isin cinaa tokkotti ciiftu gadi gara cinaa tokkoo gadi mazzanti waan ta'eef cinaacha isiifaa dhukkubaa wayita ciiftuu ciisichi ittiin tolu hirriib ittiin tolu kanaaf wanta tiraasiin hin gurgurama hin jira ka dubartii baattoo fi dubartii garaa ulfa garaa qabduuf qophaa'e yoo manaan qabnellee tiraasii manaa qabdu katti fayyadamtu lallaafaas ispoonjii isaa akkasitti of jala keettee faa yoo ciiftee bareedaadha. Ammas wayita teettuusi tiraasii akkasitti of jala keettee itti hirkattee duyda isii sawwaatti hirkifteeti akkasitti yoo ciiftee isii gargaara akka duydin dhukkubnee fi yoo dandeette deemsa daqiiqaa 10 irraa haga 20-30 takka guyyaarratti guyyatti yoo deemtellee bareedaadha. Jajjabina qaama isiitiifillee isii gargaara jechuudha. Dhukkubbii dugdaa sanillee xiqqoo tokko irraa xiqqeessa. Ammas wayita deemtu kophee lafarraa ol kaatu osoo hin taane kophee lafatti gadi maxxantu ka miila isiitiif komfortabilii ta'e miila isiitiif mijataa ta'e kaa'atu qabdi. Wayita raftus ammas duydaan garaa ol garagaltee akka rafne badaa jedhama. Doktorri illee murteessee jira. Dugdaan yoo ol garagalanii karafan ta'e badaadha. Haga danda'ametti cinaachatti yoo rafan bareedaadha. Cinaachachis wayita raftu tiraasii wayii of jala keettee akkasi gargaarsifattee yoo rafte bareedaadha. Arraafaganumatti sinii gabaabsaa waa baay'eetu jira. Wanta nyaatallee nyaata akka
Proteini, kaalsheemii, ayiranii nyaata wanta kanneen hin badhaadhillee yoo nyaatte bareedaadha. Fayyummaa isiitii fi fayyummaa ilmoo garaa isii keessa jirtuufillee nyaata babbareedaa nyaatuu qabdi jechuudha. Har'aaf kanumatti isinii gabaabsa inshallah. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Obboleewwan keessaniifillee share godhaadha har'aa fayyadamanii. Har'aaf haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi وبركاته.